Jirra jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoonni warri Baarii Tiyuub jalatti argamtan akkasumas warri Feesbuuk kiyya jalatti argamtan Baarii Oroolii jedhu jalatti argamtan nagaa keessanii ani fayyaadha. Har'a sammuutu barumsa bareeda isin faayida jedhu tokkoon qabadhee isiniif dhufe jechaadha. Sunis maal yoo jettan namoota hedduu namoota YouTube fayyadamaniif jechaadha. Gisee YouTube irraa viidiyoo tokko laaltan yeroo keessan qusatuudhaaf amma sammuutu waa hedduu waan isin faayida jedhuun qabadhee isiniif dhufe jechaadha. Amma ammootu gara barumsaatitti gisee deebinu jechaadha. Awwala YouTube keessan irra ni galtan jechaadha. YouTube keessan irra gisee galtanii jettan Baarii Tiyuub jechuudhaan barreessitan jechaadha. Baarii Tiyuub bifa kana yoo barreessitanii jettan sarchi gootanii gisee gootanii kaatan haala kanaan isinii fida. Subscribe mallattoo jedhu kana tuuyitan jechaadha. Bifa kanaan na jajjabeessitanii viidiyoo kiyya ammootu like share godhuudhaan na jajjabeessan isiniin jedha. Amma ammootu gara barumsicha keenyaatitti gisee deebinu viidiyoon kunniin ka'an gadhiise jechaadha. Waan hedduu waan irraa barattan as keessanii argattu. Amma sammootu gara of fuulduraatitti barumsa hedduu dalaguuf qophii irratti hin jira jechaadha. Isinis ammootu barumsa akka isinii dalaguu barbaaddan kommentii jalatti na barreessan isiniin jedha. Anis yaada keessan irratti hundaa'uudhaan isinii fida jechaadha barumsa. Amma ammootu viidiyoo tokkicha irratti dhahee isin garsiisa jechaadha. Viidiyoo irratti dhahu kana amma fakkeenyuma irraa fudhattanii anammootu kunoo amma fakkeenya viidiyoon kun haasaa jira jechuudha. Viidiyoo haasaa jiru kana amma fakkeenyaaf yeroo kiyya qusatuudhaaf waan tokko yoo irra dabarsuu barbaade kunoo gama cinaa mirgaa kana ni argitanii. Gama cinaa mirgaa kana gisee lama gattuqa jechaadha. Kunoo haaluma isin argitan kanaan sekondii 10 of fuuldura naa oofee jira jechaadha. Ammallee gama cinaa mirgaa kana gisee lama irra gattuqa jechaadha. Walirra gisee lama dafee gaccuqaasa. Dafee gisee irra gattuqu kunoo sekondii 10 ammallee of fuuldura naa oofee jira. Amma sammootu of duubas deebisuuf ammootu bifuma kanaan gama cinaa bitaatiin viidiyoo makanarra jechaadha. Gama cinaa bitaatiin irra gadi tuqa jechaadha. Irra gadi tuqee gisee jedhe kunoo sekondii 10 ammallee duuban naa deebisa. Ammallee sekondii 10 bifuma kanaan naa deebisa. Haala kanaan yeroo keessan qusattuun isiniin jedha. Amma sammootu wanti biraatis viidiyoo kana amma fakkeenyaaf yoo isin jala akkasuuta deemaa jiraatu taate akka yeroo keessan isin jalaan gubneef daddafee akka isinii deemu godhuudhaaf ammallee yoo isin jala akka daddafee deemaa jiraatu taate ammootu akka suuta isinii deemee barumsa irraa argattan yoo godhuu barbaaddan gama hundaanuu jechaadha. Kunoo sarara sadiin gama gubbaa jiru kana isa kana gattuuxanii gisee kaatan kunoo playback speed bakka jedhu kana ni argitanii. Isa kanarra gisee gattuuxanii kaatan kunoo kiyya normaal irra jira jechaadha. Jiddu galeessan deema jechaadha viidiyoon kunna. Ammootu akka suutanaa deemuuf yoo barbaade ammootu kunoo ka normaalii olii kanniin tuttuqa jechaadha. Amma ka gubbaa kanarra yoon godhe duwwaa tuqaa 25x kanarra gisee godhe suuta deema jechaadha viidiyoon kun. Ka itti aanu irrattis giseen godhe haaluma kanaan suuta itti aanee naa deema jechaadha. Bifa kanaan ni sirreeffattu. Ammootu daddafee yeroo kiyya qusatuudhaaf viidiyoon kun amma yoo akka daddafee naa deemuuf yoo barbaade ammootu kunoo normaal ka jedhu kana gama jalaatitti jiru kanniini tokko tuqaa 25x kanarra gisee godhe normaalii kanarra naa daddafa jechaadha. Ka itti aanu irrattis giseen godhe san caala naa daddafa jechaadha. Ammootu x gama 2x kanarra giseen godhe ammootu kana caalaa viidiyoon kun ariifatee haala saffisa ta'een naa deema jechaadha. Bifa kanaan ni sirreeffattu yeroo keessan ni qusattuun isiniin jedha YouTube keessatti. Barumsi keenya kana jechaadha. Amma fakkeenyaaf daqiiqaan amma gama fuulduraatti oofu kun daqiiqaa 10 jechaadha. Gisee lama yoon irra gattuqe daqiiqaa 10 gama fuulduraatti naa oofa. Daqiiqaa 15 akka naa ta'uuf yookiin ammootu daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 hanga sekondii 60 qaba jechaadha. Daqiiqaa jedhe hanga sekondii 60 qaba. Sekondii 15 sekondii 20 30 hanga sekondii 60 qaba. Kana ammootu godhatuuf ammootu kunoo sarara of duubanii deebitanii of duuba gisee deebitanii jettan kunoo sarara sadiin kana amma viidiyoo irraa of duubanii deebitan amma kana sirreeffatuudhaaf sarara sadiin gubbaa kana ni tuuxanii achi booda kunoo settings ka jedhu kana isa kanarra gattuuxan jechaadha. Eegas ammootu kunoo general ka jedhu kanarra tuuxanii kunoo double top to iski ka jedhu kana
saay ka jedhu kana jechaadha. Isa kanarra gattuuxanii isa kanarra gisee gattuuxanii kaatan kunoo amma daqiiqaa sekondii 10 jechaadha kan reefuun tana naa deeme sekondii 10 sanirraa 15 illee yoo godhuu barbaade kunoo 15 kanarra 20 irrallee yoo godhuu barbaade 30 irrallee 60 irrallee hanga daqiiqaa tokkooti jechaadha. Yeroo keessan qusatuudhaaf amma daqiiqaa tokko yoo ofuun duratti akka isinii deemu barbaadan kunoo asuma siitingi kana seentanii setting kana keessa seentanii achi booda general keessa eega seentanii kaatanii kunoo deplitootu eski bakka jedhu kana isa kanarra gisee gattuuxanii kaatan kunoo feetan daqiiqaa 10 feetan 15 feetan 20 feetan 30 hanga 60 inni godhattu yeroo keessan YouTube keessatti ni qusattuun isiniin jedha. Amma sammootu barnoota hedduudha akka hafe jechaadha. Barnoonni YouTube qabadheen isiniif dhufa amma ardhaa fi kanumarratti dhaabbannaan isiniin jedha. Barnoota itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaa har'a turaan isiniin jedha. YouTube kiyya ammootu kunoo baariitu bifa kanaan yoo barreessitanii jettanii isinii dhufa. Subscribe naa gootaniin isiniin jedha. Yaada qabdan comment jalatti naa himtanii hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaa har'a turaan isiniin jedha. Galatooma.